Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee salgaffaa bara hojii shanaffaa gaggeesseen wixineewwan labsii sadii raggaasisuun afurammoo ilaalamee akka fooyya'uuf koreewwan dhaabbii mana marichaa dhimmi ilaaluuf dabarseera. Walgahii idilee taa'een manni marichaa wixineewwan labsii waliigaltee biyyi keenya yakkamtootaa fi shakkamtoota waliif dabarsuu biyyoota akka Chaayinaa, Biraazilii fi Afrikaa kibbaa waliin taasiftu ilaallatu raggaasisuu fi wixineewwan labsii akka fooyya'aniif ministeera itti waamamaa mootummaatiin mana marichaaf dhiyaateen koree dhaabbii dhimmi ilaaluuf dabarsuu kan of keessaa qabudha. አጀንዳውን መሪ ኩኒን አፍያኢ መነመሪቻ ኦቦ ታገሰ ጫፎን ያተኒሩ አጀንዳ 1 የምክር ቤቱ 5ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አጀንዳ ተቆፋ ያይ ቀቦ በረ ሆጂ ሸነፋ ወልገይ ዲሌ ሰደተፋ መነመሪቻ ረጋሲሱ አጀንዳ ለመፋ ሞቱማ ፍሪፊ ሞቱማ ዲሞክራታዋ ሪፐብሊካ ፌደራል ቻይና ጅዱቲ ወሊገልቲ ያኮተ ኢትሶፊ ኢሞታ ከናን ወልቀበተን ቢሮ ረቲ ወልቱምሱ ላልቺሴ ገባሳ ኮሬ ዳቢ ኢሞታ ሴራፊ ሀቃ መነመሪቻን ያተን ቆረቴ ረጋሱታ wixineewwan labsii kuniin kanaan dura kan irratti mari'ataman yoo ta'u yaa'icha irratti gabaasni murtee walitti qabduu koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa mana marichaa aadde Tsagannat Mangistuutiin dhiyaate miseensotaan irratti mari'atameera. በሁለቱ ሀገሮች መካከል ዜጋ ተኮር የሆነ ስምምነት biyyoota lameen jidduutti sanadoota waliigaltee fi hariiroo dippiloomaasii lammiilee jiddu galeeffatee cimsuu danda'u ta'uu koreen dhaabbichaa waan hubateef wixineewwan labsii kana sagalee guutuun fudhateera. Kanaaf kabajamaan manni maree wixinee kana labsii taasisee akka raggaasisuuf yaada murtee koreen dhaabbii kun dhiyeesseera. Galatooma. Wixineewwan labsii akka fooyya'aniif gara koreewwan dhaabbii dhimmi ilaallatutti dabarfaman ammoo wixinee labsii fooyya'insa labsii Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa Itoophiyaa kan nageenya aviyeeshinii Itoophiyaa kan misoomaa fi bulchiinsa ispoortii Itoophiyaa fi wixinee labsii waliigaltee liqii mootummaa Itoophiyaaf baankii alergii fi galchii kooriyaa waliin raawwii piroojeektii dhiyeessii meeshaalee yaalaa marsaa lammaffaaf taasifamuuti. Wixineewwan kunniin mana marichaaf kan dhiyeessan ammoo gargaartuu ministeera itti waamamaa mootummaa aadde Masarat Ayileeti. ስፖርትን በኢንዱስትሪ ደረጃ በማደራጀትና አሰራሩን በማዘመን ስፖርtii sadarkaa industirii irratti gurmeessuuf hojimaata isaa ammayyoomsuun fayyadamummaa biyyummaa mirkaneessuuf misoomnii fi bulchiinsi ispoortii federaalaa kun wixni labsii ta'ee dhihaateera. Kabajamaan mana marichaa gama isaan yaadatti dabalee wixni labsiin kun gara koree dhaabbii dhimmi kun ilaallutti dabarsee gabaasnii fi yaanni murtii akka irratti dhihaatu kabajaan hangaafadha. Wixinee dhiyaate irrattis miseensonni mana marichaa yaada fooyya'insaa kan jedhan kaasanii sagalee guutuun ragga'ee koreewwan dhaabbii dhimmi ilaaluuf akka darbu taasifameera. አገርን ወክሎ የሚቀርብ አትሌቲን damee kamirraayyuu biyya bakka bu'ee dhiyaatu yoo jiraate dirqama leenjiftoota federeeshinoonnii fi ministeerri ispoortii ramaduun leenjine taanaan biyya bakka bu'uu hin qabu waan ta'eef yaadonni akka kanaa keessatti hammatamuun isaanii mirkanaa'uu qaban jira. Baay'ee galatooma. ኳሊቲ ችግር ሊኖር ይችላል ዕቃ ሲያቀርቡ እነሱ meeshaa gaafa dhiyeessan rakkoo qulqullinaa qabaachuu danda'a kan dhiyeessuu fi maallaqa kan kennu isaa waan ta'eef inni ijoon deebisuu irratti ba'aa akka nutti hin taane naannoo akkanatti of eeggannoo taasisuu barbaachisa. በዩኒየኖችና በኮንፌዴሬሽን ደረጃ ያሉት sadarkaa yuuniyeenii fi konfedereeshinii waldaaleen jiran odiiteroota sadarkaa federaalaa fi naannolee jiraniin dirqamaan haalli itti ilaalaman osoo jiraate akkasumas as keessattis osoo dabalamee yaada jedhu itti dabaluufidha. Galatooma. በሙሉ ድምጽ ተመርቷል። 9ኛ መደበኛ ስብሰባ በዚህ ያበቃል።